عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو جنتوتا في دعوة توتا هي الرانتنا ورنوتا يدو ورباتي سواي ورباتي سواي تكون سين برسيسا وروني باكيجي لتني وقوم على كانداتا فايدمتا akkaataa itti daataa qarshii xiqqoodhaan daataa guddaa hidhattanii sa'aa 24 itti fayyadamtanii isin agarsiisa. Sirriidhatti na hordofaa itti fayyadamaadhaan isiniin jira. Egaa isin akkaataa itti hidhattanii paakeejii isaanii qarshii xiqqoodhaan paakeejii deebisaa deebi'u itti fayyadamu akka dandeessan karaa kamiin akka itti fayyadamtanii isin agarsiisa. Na hordofaa isiniin jira. jalqaba akka dawulaa san seentanii warreen safaricom wajjin warreen Itiyoo Telekoom wajjinis akkaataa itti paakeejiidhaan hidhatan namoonni beektan jedhee yaada. Ani ammoo ammaanti akkaataa warreen safaricom itti fayyadamtaniin isin agarsiisa jechuudha. Itiyoo Telekoomis inshaallah gisee biraatiif isin agarsiisa. Safaricom nisentanii jechuun ammaanta bakkaataa itti dawulaa raasan nisentanii jechuun urjii 777 goota sadii egaa tana namoonni beekan jedhee yaada. Achumatti irratti dawaltaa jechuun paakeejii jechuudhaaf siifama urjii 777 sollama goota irra dhohitaa jechuudha. Achi booda lakkoofsa lamatu bitaa jechuudha. Akkana siif fida kunoo intarneeta paakeejii intarneeta jaa kan TikTok jira, kan YouTube, Facebook, iddoo kana jessi garsiisa. Lakkoofsi meeqa bitaa? Lakkoofsa 3 bitaa jechuudha. YouTube, Facebook jiru lakkoofsa 3 irra dhohita. Lakkoofsa 3 irra dhohita akkana siif fida jechuudha. Achi booda lakkoofsa tokkotu bita ammas. Achi booda ammas lakkoofsuma tokkotti as ta'a jechuudha. Akkuma akkana jessi dagaa kan guyyaa ja'a sa'a 24 jechuudha. Qarshii 15 giiga baayitii takka jechuudha. GB takka jechuun qarshii 15 yoon ifishinii dadhattee qarshii akka intarneeta kanaatti maallaqa qarshii akkasii kamiira si gaafatu ni beektaa jechuudha. Qarshii 15 kanaan amma yoon ififi akkaanumatti hin fayyadametti hidhattee fayyadametti wanni inni si fayyadu YouTube taakka Facebook alaama WhatsApp kanneen qofa si fayyadaa jechuudha. TikTok kana kan isin fayyadu akkaataa itti fayyadamtanii isin agarsiisa. Itti hiitanii aappii tokko isin barbaachisa. Achi booda irratti hidhattanii jechuudha. Lakkoofsa tokko irratti feetu qarshii 30 hidhattee giigaabaaytii 3 akkuma jechuun maalleen ol guddatu irra qannasaa deema. Feetu qarshii 30 hidhattee GB 3 jechuudha dandeessisa 30. Ana amma 15 yoo bitti immoo GB takkaa jechuudha. Akkasitti isa booda irraa deebitaa eega hidhatti booda achi booda aappii tokko si barbaachisa. Aappii san buufachuudhaaf Pilaastorii keessan keessan seentanii jechuudha. Aappii sun Pilaastorii keessan ammoo buufadheetiin jira. Aappiin sanis isa kana jechuudha. Isin agarsiisa. Aappiin san isa kana jechuudha. Isa kana buufatta. Isa kana buufattanii jechuudha. Waggaa isa kana buufattan booda maqaa isaa kan waan masrii kana gisee biraatiif isin agarsiisa amma afaan mulaalaan isin jira. Isa kana buufattanii jechuudha. Buufatan booda akkaataa itti fayyadamtanii isin agarsiisa jechuudha. Akkaataan itti fayyadamtan achi booda ni seentaa jiru aappii kanarra. Aappii kana seentan kun waggaan ifiifi kana seentan
irratti bitanii jechuudha. Irratti bitanii jechuudha. Waggaa irratti bitanii booda akkana gootan kun ola bakkaan irra haadhee jiru ni agartanii irratti bitanii jechuudha. Yuuniስ taasises jira. Kanas waktu hojii waan raasanii jechuudha. Achi booda bakka kana seentan bakka kanatti deeggachuu qabdan bakka kana waan kana liqita ta'ee baafachuu qabdan jechuudha. Wanni isin jalqaba irratti hidhattan kan YouTube kan Facebook Jumii kan YouTube jiru kana dhooyitanii jechuudha. Abirarra yeroo hitan siin dalagu YouTube yookaan Facebook kan jiru kana lamaan kana irraa isa tokko irra dhooyitan. Achi booda inis kana gootanii jechuudha. Wakkaan irra dhooyitan. Booda hoggaan fi irra dhooyitan akkanatti isiniif ta'a jechuudha. Amma dalagee jira irraa deebitee bakka waan feete seentee ilaaluu dandeessaa jechuudha. Kun akkuma agartan hojjetee jira jechuudha. Ni agartanii hojjetee jira jechuudha. Hordoftoota baay'ee galatoomuu. Haala kanaan itti fayyadamaa isin jira. Asumaanuu akkaawuntii TikTok Yohaanas follow godhadha. Kama YouTubenis egaa subscribe godhadhaan isin jira. Galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.